ajjeestee gaaddise eenyu takkana sin jedha gabbo eenyu si gaafa dhabee si barbaada mee atoo mee asmatti natti mee waan gadi akkana si argaa iyyuu seen akkana si arguun kiyya gaarii bina mee gabboon si gaafa fidi maal fan fida olee ndee qulfii mana banaa baatee mi abdaamu waan hin taane dubbatinitii taa'ee gizu tokko tas gabbaa'e maal taa'aa jirtaati qoyimi ati maal irraa barbaaddan talatan isa ani maal sirraa barbaaddan waan irraa barbaaddu natti mi bakka maal na wajjin haasofta nama ajjeeste waliin ani uummanni si ajjeese abdii maal taa'aa jirta akka uummanni kunillee dhaga'u numaayyuu badii kan ta'e guutuu isaaniitu illee gadi maal balleessu badii yoo qabaate maaliif na ajjeesuudhaan maal na goote ana namni asitti na kan eenyu tokko irra sin jedhe kalas amma kootu walumaan bannee ulfiisan mana kiyya keessallee maal akka keetti jirtu wal fattashuu barbaada anamma si amanee mana cufattee naateetta amma ofuu mana san keessa ajjeeste abdii ajjeesinaan jedhan harkaan si tuqee la an waan takka harkaan si tuqee amma si na ajjeeste nama na ajjeeste ati na jechaa jirtamte kanaafuu eenyutu akkana sin jedhe gaaddiseen si ajjeeste gaaddiseen nyaata kee keessatti nyaata si kennite keessatti qoricha naatte kan namni uma sin jedhe sana natti hima ayi wali mataati abdii amma hin akkana hin ta'inaati tasgabbaa xiqqashu maal tasgabbaa jedheen oolu bishaan kana la maal tasgabbaa jedheen bishaan tana dhugaa maal tasgabbaa jedheen ko bishaan waan hin taane yaadaa jirta maal waan hin taane waan qabatamaa lafa jiru moo si ati jaalatte miti kana kana kaa jirtu laal akka mana nama kootu barbaade jechuu dandeessa amma Ashama harka fuunee daawwataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa koodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha. Egaa daawwataa fi hordoftoota keenya akkuma agartanii mana hollaan jira. Mana hollaa maal gochuu deemtallee naan jechuu dandeessanii. Dura mana abdii keessa seentee ammoo mana hollaa deemtee naan jechuu dandeessan. Namni jaalatee bakka bakkatti hin deddeemu. Nama ajjeestee naan jedhanii barri ulaanatti rukuchaa jiranii bakkaan deemu hunda na duukaa deemaa jiranii ani na dhibaa jira wanti nuti jechuudha. Nama wanjalanyaadhaati nama ajjeestee jirta naan jedhu ani yoo nama ajjeese namni nuti ajjeese sun immoo eenyuun hayi tole namni ajjeese sana abdiidha namni abdiin kun hunduun jira sila deemtanii ilaaluu hin dandeessan namni nuti keessan iyyuu taanaan jechuudha. Ani na ajaa'ibaa jirtan dhugaa rabbii ani na dhibee jira wanti hundumtuu. Maaliif akkamitti lamni lafaa kee namni tokko utuu namni tokko hin du'e namni namaan jedha namni eenyutu ajjeese anatu ajjeese ani waan ajjeese immoo ishee utuma abbaan barbaade iyyuu ajjeese yoom du'e jira islaam mucaanii hundee kanuma halkanii guyyaa dhufanii ati nama ajjeestee jirta mana kana keessa jiraachuu hin dandeessu safara kana keessa taa'uullee hin dandeessu namni waan isaan dhibne waan isaan galle tokko keessatti usuma jedhee gisee seenuu naan dhibaa jira jechuudha. Namni tokko gisee tokko tasgabbooftanii maayinni maaltu uumamaa jireedhaan inni namni usuma jedhee ilaaluu qaba malee akkanuma lafaa kee gaaddiseen akkana waan akkanaa goote jirti kanaafuu mana kana keessa jiraachuu hin dandeessu akkana ta'uu hin dandeessu maaltu isaan galchee maaltu isin galchee hundumtu keessanuu taayyuu taanaanu jechuudha. Ani kan na dhibaa jirtan kanaan warri jettanii gamaa gamanatti kaachaa gaaddiseen abdii ajjeeste warri jettan kun dhugaa ituma ajjeeseyyuu isin hin galchu dursumsaatu jechuudha. Onoon ajjeese meessaree du'een jira silaayii nama lubbuudhaan jiru immoo du'e jechuun iyyuu mee safuudha wanta kana hin jedhamu dursumsaatu jechuudha. Suuta jedhanii namni waan tokko laaleet dura achiin booda tasgabbaa'ee wanti sun dhugaa ta'een dubbachuun dirqama miti dubbachuu ana bakka jirutti jimna godhanii na dhaa'uu miti na ajjeesuun anuu ofuun ajjeesaa nama tokko ajjeesa akkamitti lubbuu kiyyaan jiraadhaan sammuun kiyya akkamitti jiraata dursumsaatu yaa akkamitti nani tasgabbaa'ee akkanatti nan ta'a ta'uu nama ajjeesa yani garuu an nama akkasii miti. Amman barbaade namni tokko waan barbaade yoo na godhe ani amma kana namatti nama cakkanuu miti dursumsaatuyyuu jechuun dursumsaatuyyuu yoo ta'e jechuudha. Garuu immoo anis jammar maal na godhe tan isa ajjeesuus deemaan tole waan kiyya maal balleesseen na fayyade malee waan na hubee tokko hin jiru miti kanaafuu maal gochuun isa ajjeesaan waan nama ajjeesuudhaan geessisu tokkollee maal na godhe anis jammar warra akkana jettan dhugaa rabbi sammuu hin qabdan dursumsaayyuu jechuudha. Waa tokko jechuu yookiin haasawuun keessan dura waa tokko gochuun dura hubattanii ilaaluun isinirraa eegama jechuudha. Hundaafuu jechuudha. Anillee rakkoon jiraatee balleessaan illee jiraatee ajjirrallee balleessaan jiraatee rakkoon jiraatee abdirrallee immoo rakkoon jiraatee balleessaan jiraatee hundaafuu in ilaaltu daawwattotaa fi hordoftoota keenya. Isaan dura garuu amma abdiidhaaf bilbileetan kootu bakka akkanaa kanan jira gisee tokko waan si gaafadhu tokkollee wanti sitti mul'ee jira kootu jedheetan bilbilaa fi yoo dhufe daawwattotaa fi hordoftoota keenya amma kanan jiru akkuma agartan mana hollaatan jira balbalallee cufeen dhufeen balbala mana abdii jechuudha. Maaliifuu gamaa gamana natti iyyanii na hoqasaa jiru bakka ona gadi bee waan makiyyaasoo waan ollee bee waan makiyyaasoo
hundumtuyyuu tana hin jiru kun bilbilee kun immoo akaalumaan dhufee akkanaatti nama ajjeestee nama namaa keessatti teessu isaa ajjeestee mana isaa keessatti teessa maali taatee asin baate tooti naagala hin jiru dursumsaatu mee hundaafuu ani kana hundarraa waan ani mana sana keessa taa'ee abdiin immoo jechoota namni jedhe sana laalee namni silaatti daddabalee babbareessee mimmi'eessee namatti himaatiin akkas namni waan tokko yeroo jedhuun dhugaatti fakkaatee dhufee akkanatti hin iyyineef akka walitti hin buune jedhetan balbalallee cufee kunoo mana hollaa jira. Maalufu amma osuma jedhee waan as taa'ellee immoo waan ani balbala cufadhee waa tokko godhe itti fakkaachuu danda'a. Akka waan baqa wakiin immoo dhugaadhumaan akkas godhee waan ani sadheessullee itti fakkaachuu danda'a jechuudha. Waan jiru ifatti dubbachuudha malee irra qaqqabaallee hin beekani. Hundaafuu daawwattotaa fi hordoftoota keenya mee bilbilee fi yoo dhufe hundaayyuu mee walumaan daawwannaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti. Koi sen tasgabay dura abdi. Tasgabay walo la rasin jiri mo mali de bena ummata irna man barran no wachisisni. Mari kana fu of jediti se tay kadra dursa sa wana siyasra daw tokko tujirami. Anu wan sigafa tujira bena ada. Kana fu shimana namatti niyidi tay ka ole. Chum balo. Kana fu shi tay dura. Inta oti bena sinjiri mal wonni netti tujirtu. Mana kiyenna inta gabune mal kiyenna. Amma ni abda. Mana namatti tun wachisisen sitti bena. Kana fu zim jediti tay ka mayna wal fakasi barbadis wa me bekta am dursum satu yo. Imbe hay. Kana fu bekti tay ka ay no. Qulfi fiti. Maal fa fakfida ole inde. Qulfi mana bana baate mi? Abdamu waan intaan dubbatiniti tay gizu tokko tasgabbaay maal taa jirtaati qoymi. Ati maana irraa barbaadden talatanasa. Ani maal sirraa La waan barbaadde? irraa barbaaddu natti mi bakka. Waan Kana sirraa barbaadden maan? Najjeestee amma bar namuma du'ee boollee keessa jiru malee nama gubbaa kan irra jiru miti. Amma abdii amma moo waree waan adda gamana waraabanii sitti himan kana dhaggeeffattee dhuftee miti amma kan mana naalloluuf deemta. Kanaafuu mana namaa keessatti niyyinitti taayitii waan walitti dubbanna waan jiru tokko ifatti walitti himna maa inni waan biraa. Maan anama bar nama jirutu si wajjin haasa'a namni hin jirre osoo wajjin dubbata gaaddisa. Ishi kanaafuu amma akka barbaaddetti yaaduu dandeessaati namni waan adda sin jedhee akka namni sin jedhetti hin deemuu dandeessa garuu taa'ee sin jechaa ramti. Maa wanni bar nama jiru ta'a namni du'een ta'a. Maal omduute jirtaa miti kun namni dhaabbatee haasaa jiru namni du'e akkam maal jechuu feetee taate maal taatee duute. Maal taatee duute? Waan ajjeestee mi akka kan keeti? Hayi na ajjeestee mi gaaddisi? Eenyutu akkana sin jedhu? Gabbu eenyu si gaafa dhabee si Lakki mee haa ta'u mee amma asumatti natti mee waan gadi qabu. Akkana si argaa iyyuu seena akkana si arguun kiyya gaariidha. Bina mee gabbuun si gaafadha. Gaaddisee daddan mana namaa keessa mo'attii tana maa iyyisiiste naan jedhanii ka'e. Kanaafuu taa'ee nama ollaa kabajaan qabne na godhuu barbaadda. Ishee tasgabbaayiti taa'ee abdii maal irraa waan isumee oole maal taa'aa jirta? Sheexanaa waliin akkamitti haasa'a? Tole akkamitti sheexana naan jettaati maal jechuu barbaadde oole? Sheexanaa waliin akkamitti tasgabbaayee taa'e? Ishee kun akkamitti sheexana naan jenne atimti sheexana maa naan jettaa? Ati bar nama osoo na wajjin nyaatee dhugu osoo waa hedduu wajjin haasofnee lafaa qabnu osoo gara fuulduraatiifuyyuu waa meeqas wajjin haasa'aniin kun an akkana sin seene gaaddisa. Kanaafuu maalan balleessaree abdii amma as barattaani? Ati maal balleessa jettaa mana namaa kana ketteetteeti? Maalan balleessa? Mana osoo mana kiyya jiraattee ilkaan 32 akkanatti keessaa yaasa. Ishi. Nyaata keessa maannaa gootee naa kente gaaddise. Maalan godheen hooli. Maalan godhee argite asi dursumsaatu iyyuu. Koo gaaddisee saalfadhu miti koo isi. Maalan salfadhaa fi maalan hin goone onon godheen onon sobeen na salfadhaa. Saalfadhu gaaddisee. Maalan salfadhaa maal ta'aa jirta qoyee? Kootu gaaddisee. Sadeemta kootu nani sisinaati mana namaatti holi. Kootu seenee maqaa. Maaf dhufaani dursumsaatu maaf anas dhufee maaf anas deema. Maal barbaadu? Ishi taayikaa. Maal ta'e ta'e natti hin natti hin jedhaa. Ishi taayikaa mana namaa keessatti ishi namni nu dhaggeeffata kanaafuu hojjennetti eenyutu oole asuma tasgabbaayiti maal taateet. Maal godheen akkamitti nyaata? Maalan godheen. Natti gaaddise yoo nagaa waliin jiraanna jetti yoo mana sanitti illee galtee waan jiraachuu barbaadu taate yoo abdiin kun boruuf na fayyada waan jettu taate dhugaa san hin himu taanaan asuma qulfii kee of sirraa amma waan qulfii miti wanni mana namaa illee tursiin qulfii maalman godhe nyaata keessatti maalan godhe argite qoyaati olee ata ati kana godhe maala dura alisuma maal ta'e
እሺ ኮቱ ታስገባይት እና ሱፍ ለማል ታጅርታል ሁል ማን ነው ጂና ሶተ ኮቱ ታይካሽ ማን ነው ጂና ሶተ ለማ ጀስተ ወሊ አኔ ወመን ሲያጅስ ያብዲ ማለት አኮ ኡመን ኩል ለደገው ኑማዩ በዲቱ ከጉቱ ይሳኒቱ ለገደ ማል በለሱ በዲዩ ነቀባል ማል እና ጀሱራ ማን ነጎቴ አና ነሚያ ሲቲ ነገር እይ ተከረስ እንጀ خلاص اما كورت ولمان بني والفيسن منك يا كيس اللي مالك كيتيرت فتشوا برا انا ما سي امانه ما نشوفته ناتيت اما هو فو ما نسن كيس اجيس ابدي اجيس ناجي هركان سيتوكي لا انا وانت هركان سيتوكي اما سي ناجستي نمنا اجستي اتنا جارتم كنافو انيو اكنا سنجره غادسين سي اجستي غادسينيا تكي كيسته سنيات سي كنت كيسته قرچنات كنمو مسنجره سننتيما قبته ما نبي ما لاغر غوان كيان واون دسيني ديفدي ديمره يوتيوب كيرا ما غديسته ها وان ما غديسته يوتيوب كيرا ما غديسه دغتيمي ما دغتيمي وان اني وان انت دغتيمي يوروميكا برايفت ما برايفت ديفت فيديوس ما برايفت ديفت يوروميكا اينو سو وربات اما بدي تايتي تسغبايتي وان دايو سيران ول اسفنا اما كردي اك ابدات سيغال سني سيفيدان متي سو باسني ما مين اني نمو مالي سيو باسني اما تينا اجيستير يتما ودو سو جينا سارا مالي نمجران اني ما وانا يرا دغيفا دوتي نما كمين رايو دالوتا ون حاروا اتي فيدي توكو جو امو سو اما ساعتي كان دويتي يسودا سبب ني مان بيتا بورو يوكا يعني umri abdi wagga hagana jiraate yaa jedhanii malee duuti nama kamirraayyuu waan hafuu miti waan haarawaa miti guyyaa dheeressite yookaan guyyaa xiqqeessite gaaddiseen haa jedhamu malee jecha. Kanaafuu namoota si ajjeesee nyaata kiyyarra maal goote? Anumaan goone waan isaa yoo ta'e immoo waan godhe tokko illee hin jiru ole. Akkas na jiiftee moo gaaddisee ila gabbuu himee dafme amma abdii amma tasgabbaay taa'ee amma akka laa ani wajjin tasgabbaa waqtii gaaddisee ijummaan keessaa ani fatila inni keetu dafee jira la dafa amma qoy narradin bay gabbara tayyana gabbay خلاص meeshaa kan kee fudhadhuuti waan ta'e sugugubee si fidanii jiranii taa'ime taa'ee bishaan kana kootu sin jiraana echatan dhufa kootu isa bishaan dhugi akkanatti inni gee dafee maal haasa'uu hin dandeenye waan gochaa jirtu hin beektu iyyuu ta'i mana namatti gochisi hin deemaa kootu taa'ee bishaan kana dhugu malee mana kanaan baanu dursuun saayyuu taanaan koo gabbay kootu sin jiraa abdii kootu amma sirraa godhe godhe gadi mankaatiin tasgabbaay taa'ee maal taa'aa jirtaati kootu እሺ ታይካ annatti dubbatii sin jedhaa jira tayi shabdi maal taate qoyarra wali maal taa'aa jirtaati ati akkanatti dubbatuun fedhu bara nama እሺ kanaafuu taa'ee wali maal taate abdii amma inni akkana hin ta'inaati tasgabbaay xiqqashu maal tasgabbaa jedheen odhu bishaan kana lamaan tasgabbaa jedheen inni tasgabbaa wayiitu hin jiru natti maal akka goote qofa natti kaa waan godhe tokko illee na himi sin jedhaa jira namnumti akkana sin jedhe kunumtu kamiin kamtu naan jedhe viidiyoon lafa jira abdii maraatee jirta bakka si maraachisanii jira la viidiyoon lafa jiraami aga ummanni gamaa gamanaan viidiyoo haqa hangale maa piraaveeti deebiste maa kulfi deebiste maa kulfi deebiste sababa hajjii malee haagala toonu an horiin kiyya akkuma hajjiinuu baane an horiidha ani hundi tokko ergan gadhiise marguchuun qulfi godhan dursumsaatuyyuu ani waan hin taane hin goone abdii namni sobeetuma waan hin taane daddabalee itti fakkaatee laki waan mandakatti sitti mu tokko illee hin jiru ati maal taa'aa jirtaati tasgabbaayee hawwanni tasgabbaa wayitu hin jiru mana kiyyaatti dhageeffadhu qulfillee harka qabdaa banattee achi kutaa hirribaa seennee natti hin taane qo'eessuutu ishii tasgabbaayitii xiqqoo tasgabbaayitii hin deemne rakkoon qabu deemuu feetaa miti aki gaaddisee osoo mana kiyya taate yoo ta'u ilkaan kan keessa yaase argeemee akkatti si maraachan si ergan meelan beekame kai been argee akkatti si ergan immoo akkanaa miti xiqqoo sumaayyuu amma taate amalli kee akkasii miti fi malee akkatti si yennu gaaddisee an dubartiidha jedhee waan hunda osoo ati balleessitu algaa cabsitee kaan birrii gubde doolaara gubde mana keessatti mootiin tun sheexanuma akkana godhaa isiin anillee obboleettiin qabaa waan namni ta'u gara fuulduraan beekanii jedhe obsee waan hunda sii liqimsee gattaa'ee jennaan amma na ajjeesuudha amma sitti gootaa nyaata maan na godhuufre ani maa gochuuf iyyuu miti dursumsaatu iyyuu namni waa hin taane sitti maal jira waan namni sin jedhu hin dhagayini yeroo meeqa sitti maabdii maal taa'aa jirtaati fayyaa qabdas fayyaa qabannaan mataan sirriitti dalaga amma anatti galagaltee akkana naan jechaa jirta amma anaa eenyu badii qabare haa galatoomu hajji haa galatoomu ammallee hadhalee buruulee taanaan osoo nyaata san fuudhee inni haqqisiisuu dhabaate wanni ati na goote waan meeqa na goote ati amma ajjiin amantaa jechuudha ajjii maaf hin aman
Hai. Amani ga. Maalati waan inni waa argu malee akkana naan jira. Waa argee naan jiremi. Argi kun waan qabatamaan kan namni hundi karagaan lafa jiru. Hai. Silaalaa ture bara. Silaalaa ture. Qabatamaan agarsiisanii turan. Amma ati ajii amantaa miti kanaafuu har'as buruunis amanii bakka. Isatu waan gaarii sitti maa jira isatu waan akkana gaddisiin akkana taate eeggiliin akkana si godhee asiin baanii achiin baanii waa baay'ee sin jechaa jiranii miti bakka kanaafuu amanii mee fuuldura kee maal akka agartu moo waan kutuu hin beeku. Maal agar na ajjeessa fuuldura. Anatti si ajjeessa. Maal nyaata akka goote maali reede. Ekkoo kanaafuu gizee sana agarta hundumaayyuu jechuudha kan si tolu kan si hin tolle gizee sana agarta abdiin ammati amma takka barbaadde taanatti iyyuu dandeessa. Ani dubbachuu baadhullee namni na dhaga'u hin jiru miti yeroo sana sa'aatii ga'ee sanatti immoo amma dubbadhaan. Sa'aatii maaltu ga'e? Sa'aatii maaltu ga'e? Sa'aatii hundumtu hundumti kan inni jedhe. Amma ati si maraachi dursumsaatu maqaa isaatu lafan gootamu an duraan minyatu rakkoo qaban jedha akka arashi miskiina waan beektu hindi ija kanaan isheen waan beektu kan halkan mogiyyaa ajjiin akkana naa godhee kan siif godhu fi kan siin goone iyyuu hin beektu ati dursumsaatu iyyuu. Sigalaa jiramti waan asin jecha jiru. Tasgabbaayitii waan nama si tolu nama si hin tollu iyyuu seeraan beekame dursumsaatu ati. Hai. Maal tasgabbaasaa? Maal ta'aa jirta ati garuu mee ofirratti beekaa hin jirtu malee. Akkamitti nyaata kiyya waan agootaa jedhee bara. Amma waan akkasii kana sammuu kee keessa balleessa. Akka sammuu kiyya keessa akkam balleessa jedhee jechuun waan hin taane yaadaa jirtu. Maal waan hin taane waan qabatamaan lafa jiru moo? Si ati jaalattee miti kan akkana ta'aa jirtu ilaali. Akka mana namaa kot barbaade jechuu dandeessa amma. Gadi si kot. Waa baay'ee jechuu dandeessa amma tasgabbaayii fuula keellee bishaan hin dhiqadhu bishaan illee dhugiiti tasgabbaamee sammuu keessa sabbi godhe. Inni kan takkattakaa jira keessa darbee jechuudha. Laal waan asootu fidhiistu yoo wali wallaaltee jiru. Akkam tasatti kan isaan akkanatti ija kanaan margixanyaadha akka har'a gootutti bakka qulfii gibantee mi'oo hundumtuyyuu gaddisee waan ta'e gootettee gadi yaasuyyuu dandeessaa iyyuu ija kanaan. Akkana si jira. Si guutanii si erganii natti oolee. Fidi qulfii sitti mee jira. Anammaan qulfii sitti kennee. Fidi jedhee bara. Sitti akkana ajjistuuf moo waa biraa maayin. Anatti ajjisa an si'ii miti bara. An kanama ajjeessu miti. Naa si tuqaa jira kun nyaata itti naa gooteem si tuqee. Mee takka sechaa miti ati si miti jaalattee miti jaalattee amma abdii kottu tasgabbaayiti haasa'e waan haasofnu oolee. Ati maal na wajji an haasaa si wajjin qabu. Amma innaa si wajjin hin qabu. Ishi tasgabbaayii. Mee yookiin gadi bahiiti bunallee dhugitii suutee hidhitii sammuu kee sabsabbe godhetii natti haasa'e yookiin hooli maal ta'aa jirtaati? Sabsab godhee sitti haasa'ame amma wanni sitti dubbattu akka hin jirtu. Ishi taa'iti. Hin taa'u si bira maa sheexana biramu stop for life. Ishi ani seexanaa miti ishi of taragaaggeemi. Bakka hin taragaagge. Ishi kootu eessa deemuuf deemtaa? Kalaas nan dubbisin maqaa keenyanii. Yaa Rabbi kiyya na baasaati maal ta'aa jira kashi amma abdii maal ta'aa jirtan jedha kaama ishee an ija kanaan. Amma daqiiqa shan osoo hin jecha gabbuu kudha baattee jennaan mana namaa kanaan luka lamaan qabattee darajaa kanaa baasii akkamtan gurbaan nan ta'aa yooli maal ta'aa jirtaati ani akkana taatee akkamtu si wajjin deemaan tol hol maal ta'aa jirtaati hol abdii maaloo maal taati kootu ani rawaan isuumee kootu gadi mankaatee naalatti maal ta'aa jirtaati. Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma agartanii waa tokkollee dubbachuu hin dandeenye na wajjin dubbachuullee fedhii hin qabu akka malee aaree jira akkuma agartanii inni isaa daffee jira dhugaa rabbii sirriin jiru dursumsaatu waan ta'e godhanii ta'e erganii jirani holi waan taane wali gamaa gamana funaananii kun guutanii fidaniin erganiin dursumsaatu jechuudha holi isaa miti ani sodaadhe iyyuu dursumsaatu jechuudha holi amanumaan qabuun deema tasgabbaayiin jedhanumaa na dhaga'ullee hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu hundaafuu mi'aanii abdiillee hin kutadhu hundaafuu sutuma jedhee xiqqoo tureetaan bilbilee fi mee kottuun jedhaanii mee sarmee yoo taragaaggee waan dhufe waan gaafadhutu jiraan sin fuulduratti jechuudha daawwattotaa fi hordoftoota keenya wanta ifatee bakka maal akkan isa balleessellee waan hundaayyuu isa gaafachuu sin fuulduratti isa gaafachuun fedha jechuudha erga tasgabbaayin booda akkanatti akkanatti maraatee jira dursumsaatu hole. Akkanatti min ta'u waan matakkallee deeggaafadheellee waan na deebisu tokkollee hin jiru waan hin taane waan isaan itti guutanii itti haasa'an hundarratti haasa'aa jira malee kiyya dhaggeeffachaa hin jiru daawwattotaa fi hordoftoota keenya hundaafuu waanuma ofuyyuu beekaa jiru natti fakkaanni manuma kana iyyuu seenuu isaatu iyyuu waan argee iyyuu natti fakkaachaa hin jiru osuma jedhee deemaa jira iyyuu waan nuti isaa eegu malee ani karaarra irratti waan hin taane akka isaan naggaadhamne yookiin akka isaan qunnamne jedhee yaadaa jira daawwattotaa fi hordoftoota keenya hundaafuu rabbitu beeka gaa xiqqoo tureetanillee naaf mijaa'ee ollee of tasgabbeessee yoo tasgabbaa'e abdiilleen kutadhu waameetan asumatti osoo mana isaatti waliin deebiin gaafadhaanii wanta jiru ifaatti
Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya hangasitti nagaan naa ta'a. Ciao.